السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا روماب. الحمد لله نجا كوت نجا إنك كان جال الله كبجالا بكجرتن مرس نجاو. إيجاد أوتوتن كيا برم سراخ نكيستي وانا نسم برسيسو. حالا فيسبوكي كيسم قوت مانقوت تي أفان أروموتين فايدمون ديسنا نسم برسيسا لانجوجي سادا غر أفان أروموتي جرتني يجلسني قال. إيجاد أوتوتن كيا أفان فيتين فيسبوكي فايدم يجون وان تكون متر وان تكون مجمع أصلا أفان فيتين وان تكو فايدمون تكون مجمع جلسني قال فيسبوك كفاس تانه afaan hunda jechuudha afaan ofiitiin osoo waa dubbisanii afaan ofiitiin fayyadamanii baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Kanaafuu har'aan tanaa haala feesbuukii keessan laanguweejii isaadhaa guutumaan guututti afaan oromootiin fayyadamuu hundeessan isin barsiisu. Egaa daawwattootaan kiyya barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaatan baga nagaa dhuftan jechaa yuutuub chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagdanaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhaadha achi booda ol kajeetu irratti tuqachuun dagdanaadha. Akkasuma barumsa garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenuudhaaf viidiyoo baay'ee barumsa baay'eetu jira irraa baradhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee viidiyoon keenya isin gammachiise namni baay'een argee akka irraa fayyadamu viidiyoo keenya laayik sheer gochuun dagdanaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa feesbuukii keessan guutumaan guututti laanguweejii isaadhaa afaan oromoo irratti jedhatanii afaan oromootiin afaan keessaniif fayyadamuudhaaf googilii keessan galtanii googilii jawwaal hin qabne jiru googiliin kanuma amma asirratti argaa jirtan kana jechuudha irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan isiniif fida yeroo haala kanaan isiniif fide bakka seerchii irratti jechuudha googil jettanii barreessanii achi booda haala kanaan googil irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan isiniif fida tuqaa irratti kilik ni gootanii achi booda desktop site ka jahoonatti kilik gootanii achi booda haala kanaan bifa kompiitaraatiin isiniif bana asirratti jechuudha feesbuuk jettanii barreessanii achi booda haala kanaan isiniif fida zoon godheen isinitti agarsiisa feesbuuk loogin ka jahoonatti kilik ni gootanii achi booda ammallee haala kanaan yoo isiniif fide tuqaa sadii irratti kilik ni gootanii ammallee desktop site ka jahoonatti kilik ni gootanii ammallee haala kanaan isiniif fide jechuudha isin galee yeroo haala kanaan email or phone number jahoonatti emailii feesbuuk keessanii yookiin lakkoofsa feesbuuk keessanii guuttanii achi booda zee paaspoortii ka jahoonatti paaspoortii keessanii guuttanii achi booda saayiniin gootanii jechuudha isin galee anamma garuu seenee waan qabuufu akkuma bukka irratti argaa jirtan kanarratti tokkuma irratti dhiyeessanii isinitti agarsiisa jechuudha isin galee waan duraan loogiin godhee keessaa qabuuf jechuudha isin galee isin garuu akka haarawatti waan amma seenaa jirtaniifu imeelii keessanii fi paaspoortii keessatti guutanii loogiin gootanii jechuudha amma an kiyya irratti dhiyeessanii agarsiisne egaa achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha yeroo haala kanaan isiniif fide amma wanti gochuu qabdan jechuudha zoomii isinii godha akka sirriitti isinitti mul'atuu fi haala kanaan asirratti ni buttanii asirratti jechuudha qastii sanarratti kilik ni gootanii achi booda asirratti siiting indi piraayveetii kanarratti kilik gootanii ammallee siiting iska jedhamu kanarratti kilik gootanii ammallee haala kanaan isiniif fida yeroo haala kanaan isiniif fidee isiniif bane asirratti jechuudha as gadi kanarratti jechuudha barreeffama garaagaraa ni jira jechuudha kun amma asirratti kan akkuma margaa jirtan kana jechuudha fakkii dhawuu kanarratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan logaa hunda isiniif baasa jechuudha isin galee haaluma amma argaa jirtan kanaan jechuudha soomaliyaa afaan oromoo afrikaan logaa baay'ee jira jechuudha logaan hundinuu jechuudha logaa feesbuukirra jiru ni jira amma wanti gochuu qabdan isin afaan oromoo kanarratti raayitee guuttu isin galee haala kanaan amma gama afaan oromoo jijjiirra jira jechuudha isin galee egaa daawwattootaan kiyyaa amma afaan oromoo irratti nuuf jijjiiramee jira jechuudha kunoo akkuma amma asirratti argaa jirtan jechuudha kun amma hundinuu afaan oromootiin barraa'ee jira jechuudha amma wanti gochuu qabdan tuqaa irratti kilik ni gootanii achi booda desktop site ka jettan jechuudha raayitina keessanii balleessan irratti kilik ni gootanii achi booda haaluma amma argaa jirtan kanaan isiniif guddate jechuudha isin galee
amma kun akkuma arsiisirratti argartan jechuudha bakka nu amma maal yaadaa jirti kana duraan what is your mind ka jiru jira jechuudha isin galee kun amma hundinuu jechuudha wanti namni post godhallee jechuudha daqiiqaa 50 dura akkuma asirratti kun amma argaa jirtan kana jechuudha isin galee daqiiqaa 20 dura hatta bakkeen kommentiidha bakkeen laayikiidha kun bakkeen laayikii jechuun jaaladhu jaa asirratti immoo kommentiin yaada kenne jaa sheeriin ammoo asirratti kun qoodii yaa jechuudha isin galee kun amma akkuma asirratti amma argaa jirtan kana jechuudha ammallee kun sarara sadii kana kilikii yoo goone bakka seetingii duraan isa laalle kun amma hundinuu kun afaan oromoo irratti jijjiiramee jira jechuudha kun akkuma amma asirratti argaa jirtan kana jechuudha isin galee haaluma amma asirratti dubbisaa jirtan kana bakkee seetingii jechuun illee hin jiru jechuudha kun asirratti bakkee seetingii jechuun qindeessiiwwan kajoo kana jechuudha irratti kilikni gootanii fakkeenyaaf sirraa galee jechuudha galmee dhuunfaadha nageenyummaa qalba asirratti kun bakkee maqaa jijjiiran kun odeeffannoo galmee dhuunfaa fi kan dhuunfaa kajoo irratti kilikii goone bakka maqaa itti jijjiiratan jechuudha kun hundinuu kan afaan oromootti jijjiirame jechuudha galee kun asirratti bakka gartee neem jechuun maqaa jechuudha isin galee kun osoo argaa jirtanii dubbisaa jirtanii jechuudha kun ijum keessan nu jechuudha isin galee haala kana salphumatti Facebook keessan afaan keenya irratti yookiin afaan oromoo irratti jijjiirratanii fayyadamuu dandeessanii jechuudha amma wanti gochuu qabdan tokko wanti hafe jira akka Facebookiin kun fuula iskiriina mobaayila keessan irratti ni jechuudha tuqaa asiin irratti kilikni gootanii achi booda asirratti kun add to home screen kan jedhamu irratti kilikni gootanii achi booda add kan jedhamu irratti kilik gootanii achi booda mallee add kan jedhamu kilik gootu amma kun haaluma mobaayila keessan irratti argaa jirtan kana jechuudha fuula mobaayila keessan irratti haala kanaan isiniif baay'ee jiru isin galee yeroo isin barbaadan irratti kilikni gootanii jechuudha akkuma Facebook duraanii Facebook adii fayyadamtanii jechuudha irratti kilikni gootanii achi booda kun haaluma argaa jirtan kanaan nagaan Facebook keessan isiniif seenaa jechuudha irra deemtanii fayyadamuu dandeessanii jechuudha afaan keenyaan afaan ofiitiin waa dubbisanii afaan ofiitiin waa fayyadamuun baay'ee tokko namatti tola egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haara yoo ta'an subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasuma barumsa keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya like share gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaa barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.